Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Bakka isin jirtan hundumaattuu nagaan isiniif haa ta'u jecha har'as akkuma torban darbee keessummoota garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaachaa turuun koo yaadachaa ammas nama tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Keessummaan kee irraa eenyu yoo jettanii faarfataa nuyi jaallannu dhaloota kana keessaatii nama ija ta'e faarfannoota isaa keessaatii ekeraan hin faarfatamu jechuutiin qeenxee jalqabaa hojjechuutiin inni ittaansuu man dhaaba koo jechuutiin ittaansee uumaa maraa jechuutiin kan faarfate isaan kana viidiyootiin hojjetee dhageettii guddaa uummata keenya biratti kan qabu keessuma ekeraan hin faarfatamu irratti fuula isaa as nutti kan baasee faarfataa jaallatamaa Damee Fiqaaduu wajjin jira. Mii turtiin keessa nama dhumaatti wajjin haa ta'u Dameen maal jedha? Waa'ee faarfannaa maalaasaa, waa'ee isaa maal dubbata? Seenaa tajaajila isaa keessatti akka nuyi irraa waa barannuuf maal nutti dubbata? Turtiin keessa nama dhumaatti wajjin haa ta'u baga nagaan dhufte Damee. Baga nagaan nu edde gala. Tole jettee waamicha keenya kabajuutiin gara istiidiyoo keenyaa dhufuu keenya baay'ee si galateeffachaa gara yaaduma qabuutti si dabarsaa. Dameen eenyu? Dameen nama akkamiitii? Dameen maal hojjeta? Faarfannaa bukkeetti yookiin immoo tajaajila isaa bukkeetti hojiin isaa maal? Waa'ee Damee akkamitti kaastaati? Galatoomaa jecha Damee Fiqaaduu Tolaa jedhama. Mucaa Wallagga Lixaati. Naannoo Boojii Dirmajiitti dhaladhee guddadhee akkuma hawaasni ittiin na beeku karaa hojii hafuuraa faarfannaa waldaa koo keessaa isumaan tajaajila. Dameen isa kana faarfannaa biratti waan inni hojjedhu hojii mootummaati. Hojii mootummaan hojjedha. Egaa haalonni isaa bu'aa ba'ii haa ta'an irraan kan baate hojii mootummaa hojjechaa tajaajiluutti hin jira. Dameen isuma kana gabaabaatti. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee gaafa kaasanii Dameen addisuu lammaffaadhaan kaasu yeroo baay'ee. Isa kana wajjin wal qabsiistee waa'ee Dameef deebii maal laattati? Dameen siima moo akkuma nama fakkaattii biraa qaba? Dameen illee anumadha. Egaa dhugaa dubbachuuf naman baay'ee jaalladhu, baay'ee kabaju naman jechuun akka isaatti maqaa dha'amu fakkeettii isaatti maqaa dha'amuuf miti baruudhaaf ijaan arguudhaaf naman baay'ee hawwatti yeroo namni akkas jedhu xiqqoo ishee natti ulfaata. Gamanumaan yoon baay'ee wanticha hin fudhadhu yoon ta'eyyuu garuu dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladha, baay'een kabaja addisu. Faarfannaa isaas ijoollummaa koo irraa dhaggeeffachaa guddadhee dhuunfaamatti immoo dhugaama isaa dubbachuuf baay'een jaalladha, baay'een kabajaa. Eenyuun nama keessaa eenyuun akkan kabajuuf akkan sodaadhu walittan iddoo qabaa fi garuu isa sadarkaa sanatti isa wajjin wal qabsiisan yeroo dubbatamu nan saalfadha. Xiqqoo natti ulfaata. Kanarra waan ani ibsu hin qabu waa'ee kana. Dameen kutaa biyyaa jiraataa faarfannaa hojjechuu wajjin gama istiidiyoo wajjin wal qabsanii yeroo baay'ee gaaffiin ka'u jira. Kutaa biyyaarra gaafa jiraatan hojii faarfannaa wajjin wal qabsanii hin rakkisaa. Isa kana akkamitti danda'ee Dameen achi asitti marmaaree hojjeta yaada jedhu wajjin wal qabsanii kaasu. Dabalata hojii mootummaa wajjin tajaajilli sin rakkisne? Tajaajila kee kana akka gufuus hin taanetti akkami wajji wal madaalsistee hojjettaa, akkamitti faarfannaa hojjettaa? Meeshaa kana namootaaf gaaffii warra kan ta'e waan jiruuf yaada ifa ta'e kaasi. Gaaffiin kun lama natti fakkaata. As gara kutaa biyya giddugaleessa iddoo ta'e gara Finfinneetti as dhufu ani mormii isaan qabu. Anumtituu waan hin hojjedhu asii hojiin koo bakka kana ilaallata as na fidaa as jiraachuu fedhii hin qaba utuu ta'e mormii hin qabu biyya kana jiraachuu irraa. Garuu hojiin hojjedhu kutaa biyyaa godaana hojjechiisa. Wanti jiru achuma jira kan koo ammaa fi sababii kanaaf achi jiraadha waan kan biraan qabu. Garuu namaas jiraatu irraas nama achi jiraatu irraas mormii hin qabu. Namni lafa itti hojjetee buluu danda'u bakka oobdiin isaa jiru bakka dirreen hojii isaatii jiru jiraata waan ta'eefi as jiraachuu irraas mormii hin qabu, achi jiraachuu irraas mormii hin qabu. Kun naaf wal qixxeedha. Garuu hojii mootummaa hojjechaa akkamitti tajaajilta, akkamitti wal sii qixxaataa gaaffii jedhuu fi ani yeroo baay'ee gaafatameera. Namni karoora qabaannaan akka itti ba'ee galuu, akka itti sagantaasaa toora galfatu, sirreeffatu qabaatee jennaan karooraan of bulchee karooraan ba'ee galee
karooraan akka karoorfatetti raawwatachuu yoo danda'e hojii hojjechaa tajaajiluun amma kanatti waan ulfaatu natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Waan baay'ee si dhabsiisa. Iddoo tokko daqiiqaa tokko turuudhaaf yookaan biyya tokko guyyaa tokko ooluudhaaf sa'aatii adjust godhattee kaataa sa'aatii sanatti raawwatattee lafa hojii keetti deebita. Bakka hojii keetii gaafa baatu immoo sa'aatii kana hojii kanatti deebi'uun qabattee hojii rarraastee kaataa. Naannoo hojii keetii namoota wajjin wal hubachuu si gaafata. Nagaa qabaachuu si gaafata namoota wajjin hojjettu wajjin. Hojiin kees maal akka ta'e nama hubachiisuu si gaafata. Lammaffaa bakka hojii keetiitti dhibaa ta'uu hin qabdu. Bakki hojii keetii waan bor hojjettes waan kaleessa hojjettes wal qixxeessaa deemuu waan hojjettu beekuu akkaataa itti hojjettu beekuu si gaafata. Kanaan alatti hin joorta bakka iddoo tokko daqiiqaa tokko iddoo tokko yeroo dhaabbattu sa'aatii keetti waan fayyadamtuu fi baay'ee si joorsa. Ani akka dhuunfaa kootti dhugaa isaa sitti himuu fi iddoo tokko sanbata guddaa yookaan dilbata galgala sagantaa yoo raawwadhe dafinoo halkan ka'ee bakka hojii deemuudhaaf bakka hin jiru halkan ka'uun qaba. Waan inni sirreeffadhee sagantaa koo raawwatadhe yoon biyya magaalaa irraa siqeen jiratee galgala sana magaalaatti siqeen bula. Yoon baay'ee iddoo karaa dheeraa na deemsisu yoo ta'e galgala sana waan sirrachuu qabu sirreeffadheen bula. Nan fiigaa bakka hojii kootiin ga'a. Bakka hojii kootiitii raawwadheen sagantaa isa torbaniif qophaa'a. Hojii kana gidduu jiran nan hojjedha. Sa'aatii hin beeku ani. Galgala hin beeku. Nan dadhabee ani hojii kootis nan dadhabee hin jedhu. Qophii tajaajila kootiittis nan dadhabee hin jedhu. Bifa kanaan baay'ee si joorsa, baay'ee si dadhabsiisa garuu karooraan bultee jennaan karooraan baatee galtee jennaan. Irra caalaa gatii si baastee tajaajila keef ejjennoo qabaachuudha. Baay'ee namatti tola. Faarfannoota keetiin namoonni baay'ee si jaallatu dhageettii guddaa argatteetta waaqayyoof haa galatu. Itti fayyadamu jechoota kee wajjin wal qabsanii garuu gaaffiin garaagaraa ni ka'a. Maal inni jennaani akkaataan fayyadamu jechoota keetii baay'ee ulfaata. Ni ulfaatadhama. Faarfannaa kee dhaggeeffachuuf namni diishkineerii baatee taa'uu qaba dirqama. Wayi immoo buleeyyiin bukkee jiraatanii jechoota kee kana ibsuu qabu. Moo akkamaa ta'u namni baay'ee afaan Oromoo kana baay'inaan hin beekne yookaan immoo dhaloonni jechoota darban hin beekne akkamaa ta'u. Wayi immoo namoota bilchaatan qofa faarfannaa kee dhaggeeffachuu qaba immoo akkamaa ta'u. Mee isa kanaaf deebii maal laata? Gaaffiin kun namootuma dhuunfaa karaa irratti utuu deemnu konkolaataa keessatti waldaatti tajaajilaaf deemee bakka hin jiraadhutti nan gaafatama. Ani akka namni itti ol kaasee ilaalu sanatti hin ilaalle dhugaasaa dubbachuuf tokko waa dubbachuudhaa fi waa baastee ibsuudhaa fi wanti si keessa jiru murteessaadha. Faarfannaa an faarfadhuu fi wanti sammuu koo keessa jiru murteessaadha. Maal godheen akka hin gabbuusu maal godhee akka ol kaasu hin beeku ani. Karooraan taa'ee faarfannaa akkasitti barreessa jedhee hin beeku. Fakkeenyaaf faarfannaa gaafa faarsu faarfannaan yeroo naa dhufu alii ituun dubbisuu naa dhufuu danda'a. Ituun kadhadhuu naa dhufuu danda'a. Lallaba gaarii barsiisa gaarii tokko ituun dhaggeeffadhuu naa dhufuu danda'a. Wanti bakka ta'e tokkotti waan gaarii tokko argee yookaan mata duree jireenya hafuuraa keessa na jiraachisaa jiru tokkotti qabamee yaadi koo dhibbaa achi yoo jiraate faarfannaan naa dhufuu danda'a. An akkamitti akkan ol kaasu akkan itti gabbuusu hin beeku. Tokko wanti sammuu koo keessa jiru yookiin wanta hubadhee dubbachuudhaaf jedhe kun murteessaadha. Yoo ol kaasuu hin ta'u yoo ta'e akkasitti yoo naa hubatame gaariidha. Baay'ee ol kaasuu yoo hin ta'u ta'e tokko isa kana. Lammaffaa immoo akkaataan itti ati nama gidduu ooltu akkaataan itti macaafa qulqulluu barachaa guddatte namoota irraa barachaa guddatte namoota fakkeenya godhattu. Walumaa gala guddiseen kee murteessoodha. Namni an dhaggeeffachaa guddadhe maal jedhee akka faarfatu akkamitti akka faarfatu namni macaafa qulqulluu na barsiisan fakkeenyaaf waldaa makaaniif keessatti guddadhe namoonni barumsa amantii cimsuu na barsiisan waldaan koo barumsa faarfannaallee qofaatti barsiisu. Barumsa faarfannaa akkamii baradhee akkan guddadhe waldaa keessatti yeroo namoonni yeroon ka'e faarfannaa yeroon jalqabe akkamitti na qajeelchaa akka turan akkamitti akka isaan na gorsaa turan murteessaadha. Jechuun ati nama ilaalaa guddattee fakkaata.
Ituunni karaa sirriirra hin jiru ta'es nama karaa sirriirra hin jirre ta'uu dandeessa. Yeroof hamma wanticha adda baastutti dogoggorrii waan kanaa maaloodha. Wanti kun sirrummaan isaa maaloodha. Wanti nuyi irra hin darbine faarfannaan macaafa qulqulluu keessaa utuu fudhatamee gaariidha yaadni jira. Akka yaada waliigalatti tutees gaariidha. Jechoonni keenya irra caalaansaa jechoota aadaa wajjin wal qabatanii uummati keenya yookaan immoo sabni keenya qeeqee jiran irratti iddoo jiranitti itti fayyadama wajjin wal qabata baay'een isaa jechuudha. Sun isa kana immoo dhaloonni ammaa kun baay'een isaa amma afaanonni wal irratti haaraa daddabalamaa gaafa deemanii maal ta'a dhufanii jechooti kee akka ulfaatu taasisee jira. Akkuma namaaf galutti maaf hin fayyadamneeti. Isa kana macaafni maal jedha yaada macaafaa wajjin wal deeggarsiisti kaastettaati. Wal qabataa. Faarfannaan macaafa qulqulluu keessaa ba'uun gaariidha jedhamatu hin taane faarfannaan eessaa dhufa macaafa qulqulluu keessaa dhufu yoo ta'e. Gaariidha innetu hin taane dirqama. Guyyaa tokko waan macaafa ala jiru hin faarfanneen. Fakkeenyaa amma faarfannaa amma dhiyeenya sateellaa faarfannaan baasne waan ta'eef dhiyeenyaan jedha faarfannaa koo uumaa maraa jedhu Iyyoob 38 hidhattee yoo dubbiste Iyyoob 38 toora qabate malee waan haaraa wanti tokko keessa hin jiru. Namoonni faarfannaa sana keessatti waan akka turjumaanaa, waan akka gooshen, waan akkas akkasii gaaffii godhanii na gaafatan. Turjumaanni afaan Oromooti. Inni nuyi beennu Amaariffasaati. Amaariffasaa jedhee faarfachuu hin qabu. Bakka galumsa jecha faarfannaa koo keessa galuu sana turjumaanni galuu qaba taanaan maaliifanii xabaqaa hidhee galchaan yookiin nama maaliifin Ingiliffaan jecha Ingiliffaa fayyadamee galchaan. Kanaafiyyuu anammayyuu jechoota ergisaa fayyadamuu irra jechootuma keenya isa warra dhokatanii waan du'an fakkaatan sana fayyadamuuttan amana. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessa jechoonni jiran baay'oonni isaanii amantoota keenyaaf gaaffiidha. Sana fayyadamuu keef dhiibbaa maaltu si godhe? Akkaataa guddisa kee qofa moo ilaalcha biraa jira? Kana jechuun maal jechuudha? Dhageettii barbaacha waan gootii fakkaata. Kana wajjin wal qabsiisnee kan nuyi kaasnu inni dhageettii barbaacha miti erga ta'etti adda of gochuuf faarfattoota jiran irraati adda of gochuuf kana qofa miti addisuu faarfata addisuu nu jaallannu faarfata addisuu waa'ima wajjinii akkeessa yookaan immoo firummaa ati qabdudha moo maal barbaacha kana gochaa jirta yaadi ka'u kun waan jiruu fi isa kanaaf deebii kenneeti. Tokko dhageettii barbaaduuf isheen jedhamtu sammuu namaa keessaas baduu qabdi na keessa hin jirtu. Anaaf yeroo jalqabaaf waan hin dhaga'u dhabu. Inni dhaga'amuu qabu waan jiruuf ani isa dhaga'amuun faarsa. Garuu akkan itti ibsuu qabutti amma naa galee amma hin beeku. Akkan itti ibsuu qabutti ibsuun koo na yakkisiisu boriyyuu iftaaniyyuu karaan ittiin ibsachuuf naa galee yoon ibsadhe gaariidha. Boruma iftaaniyyuu ani isa kanan of jajjabeessa. Lammaffaa naan galle malee karaa dheeraa deemanii gatii baay'ee baasanii wantoota baay'ee dubbatanii jireenyaan nama amansiisanii faarfatanii nama amansiisanii dubbatanii nama amansiisanii namoonni gurguddoon fakkeenyaaf amma addisooti maqaa dhooftu jiraatee amansiisee umurii amma har'aatti jirutti faarfatee faarfannaa hiika gurguddaa qaban faarfatee namoota amansiisee yeroo isaa wajjin maqaan na dhaamu xiqqoo ishee natti ulfaata garuu dhugaa isaa sitti himuu fi ani isaa wajjin dhiyoo wal bare. Faarfannaa isaa dhaggeeffachaa guddachuu kositti meera. Qaamaan akka aneefatitti haasofnu kanatti haasa'uuf yoo ta'e garuu dhiyoo ergiin faarfannoota fiffidee iddii faarfannoonni koo babba'anii wal barree isa wal barre immoo dhugaa sitti himuuf guyyaa tokko waa'ee faarfannaa haasofnee hin beeknu. Kun kana ta'e innee hin beeknu. Dhiibbaan karaa faarfattootaa irratti uumame yookiin akkaataa guddina kootii keessatti jira jechuudhaaf garuu faarfannaa iddoo garaagaraatti dubbadheera. Addisuu dhaggeeffachaan guddadhe. Alamuu xiqqoo ishee ergiin gara waaqeffannaatti dhufe yoo ta'u malee dhaggeeffadheera. Baacaa, Abbabee naannoo tokko waan turaniif salphaatti kaasitii isaanii argachuun hin danda'ama. Salphaatti isaanii argachuun naannooma sanatti waan danda'amuuf jiru faarfattoonni naannoo sanatti baay'ee dhageettii qaban faarfannaan isaanii baay'ee dhaga'amu qaamaan illee waldaa dhufanii tajaajilan waan jiraniif isaaniin ilaalaa guddachuun dhuguma dirqama. Dhiibbaa irratti uumuu danda'u. Garuu dhiibbaa baay'ee kan irratti uumeera kan jedhu hojjettoota wangeelaa waldaa gootiiti. Gamanumaan baay'ee galateeffachuu kan hin barbaadu nama 3-4 ta'uu danda'u yoon maqaa isaanii illee hin dha'u waamu yoon ta'eyyuu ani waldaa 2 keessatti guddadhe.
Amman haayiskuulii ga'utti waldaa baadiyyaa waldaa giddaa boojii maqaan Yesuus giddaa boojii jedhamtu keessatti guddadhe achi keessa hojjetoota wangeelaa 2 jira. Baay'ee dhiibbaa kan irratti uumanii taa'anii amma barreessanii natti agarsiisutti kan dhufan isaanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Lammaffaa waldaa maqaan Yesuus biilaa keessatti guddadhe gara haayiskuulii barachuutti eddiin gara sana deemee achitti immoo wantoonni nuyi hin baratin hin jiru. Wantoonni nuyi hin baratin hin jiru gaafa siin jedhu macaafa qulqulluu hojii wal qabsiisnee faarfachuu akkamitti akka dandeenyu, meeshaa hojii wal qabsiisnee akkamitti faarfachuu akka dandeenyu, jireenya akkamii qabaannee akka nuyi faarfachuu dandeenyu, waldaa keessatti nama akkamii taanee jiraachuu akka dandeenyu, faarfataan jireenya akkamii waldaa keessatti qabaachuu akka qabu wajjin dhiibbaa gurguddaan nurratti uumanii nu guddisan. Baay'ee beezikaalii dhiibbaan irratti uumaniiru kan hin jedhu isaan dhaggeeffachaa guddachuunis immoo waan jiruufi gabaabamatti waan kana jedhee itti fakkaata. Gaariidha. Inni biraan inni yaada akka dabalataatti kan itti kaasu kan namoonni faarfannoota kee hojii wal qabsiisanii jechoota ati itti fayyadamtu hojii wal qabsiisanii jechoota gurguddaadha jedhanii malee dhageettii guddaa argattee jirta, fudhatama guddaa nu birattis iddoo guddaa qabda. Baay'ee si jaalladha. Yeroo darbe interviiwuu kee tokko irratti kan hin dhaggeeffadhe tokko jira. Interviiwuu taatee tokko irra miidiyaa tokko irratti namoonni aadaa isaanii kan ibsu dhabuurraa kan ka'e faarfannaa dhaggeeffachuu dhiisanii waldaa keessatti waan aadaa isaanii ibsu gaafa dhaban faarfannaa dhaggeeffachuu dhiisanii gara sirba dhaggeeffachuutti waan aadaa isaanii wajjin wal qabatee sirba dhaggeeffachuutti deebi'u kan jedhu deebi'u yaada wayii kaastee turte jechuudha. Inni kuni isa macaafni qulqulluun guyyoota gara dhumaatti namoonni waan gurra isaaniitti tolu dhaggeeffachuutti deebi'u, waan barsiisaa gurra isaaniitti tolu dhaggeeffachuu jaallatu. Isa heddu kan hin ta'u maal yaadde gaara sana kaasteeti? Mallattoo bara dhumaa kana wajji waliin qabatu natti kaaste kun moo maayini? Yaadee wanti an dubbadhe yoo jiraate kiristiyaana taate nama waan gurratti tolu akkasiif dubbatu, namni akka waan gurra keetti tolu akkasiif dubbatu yookiin dhaga'uu barbaaduu kee qofa miti. Yaadee inneen dubbadhe kiristiyaana ta'ee namni aadaa isaan jaallanne hin jiru. Kan keenyas ta'u kan biraa. Kiristiyaana ta'ee duuka buutuu kiristoosiin ta'ee namni aadaa isaan jaallanne, saba isaan jaallanne hin jiru. Keessaa dhalate keessatti guddate waan ta'eef. Ati yaadee inneen dubbadhe laashee kana. Ati aadaa kee ibsuu yoo barbaadde, faarfataa taate yookiin lallabaayyuu taate, aadaa kee ibsuu yoo barbaadde, aadaa kee namatti agarsiisuu yoo barbaadde, dirqama dhaqxee sirba banuu hin qabdu. Shubbisni keenya kan Shawaa kunootti, kan Harargee kunootti, kan Wallaggaa kunootti jettee shubbisoota Oromoon qaban agarsiisuu yoo barbaadde dirqama maaliif dhaqxee sirba bantee agarsiista? Nuyi maaliif wayyaa keenya uffannee afaan keenyaan faarfannee aadaa keenyaan shubbisa keenyaan faarfannee ati yoo aadaa keenya nama barsiisuu barbaadde hamma sirba bantee kunootti aadaan keenya kana itti namatti agarsiistu faarfannaa keenya bantee maaf namatti agarsiistu? Kanadha. Waan gurra keetti gurra namaatti tolu dhaggeeffachiisuu yookaan barsiisaa jiru jireenyi bara gara dhumaa waan inni nama gaafatu sanaaf deebii kennuu utuu hin taane dhugaansaa maaliif nuyi aadaa keenyaan faarfannee aadaa keenyaan dubbannee aadaa keenyaan shubbisnee faarfannee aadaan keenya karaa faarfannaa maaf hin calaqqisiisu nuyis karaa faarfannaa aadaa keenyaaf dhiibbaa maaf hin uumnu. Sana wajjin wal qabsiisnee maanni gaafa biyyoo eegummoo iddoo garaagaraa deemnee gaafa wangeelaa nama tokkotti dhugaa baanu yookaan immoo saba tokkotti gaafa dhugaa baanee aadaa inni qabu jalqaba kan uumame waaqa tolfamaa sanaaf yoo ta'e isuma qabate gara amantii kana dhufu qaba moo yoo dhufee noormaalii ta'a yookaan immoo inni mala waaqayyoof jennee dhiisna moo maal goonu akkamitti ilaalta isa kanatti? Aadaa keessatti wantoonni fuula waaqayyoon duratti cubbuu yakka ta'anii fi wantoonni fuula waaqayyoon duratti yakka hin taane cubbuu hin taane jiraachuu malu. Nuyi gaafa aadaa keenya finnee dhufnu waan baay'ee dhiisneerra mitiira nuyyuu amma akka aadaa keenyaatti macheem afaan keenya waan dubbachaa dhufu isa kan keenya haasofna. Akka aadaa keenyaatti cubbuudha kan jedhaman wantoota baay'ee nafaniiru. Nuyis yeroo aadaa keenyaan faarfanneennu wantoota cubbuu isaan sanaan bisneetu. Garuu wantoonni cubbuu hin taane fakkeenyaaf akka ilaalcha koolitti. Wayyaa keenya uffachuun anaaf cubbuu miti. Ilaalchuma dur jiru yoo ilaalte wayyaa keenya uffachuu irratti
callee wayyaa keenyaa wajjin deemu sana Oromoon uffata garaagaraa qaba akka naannoo garaagaraa qabutti callee wayyaa sana uffachuun hawaasni keenya dur qaalluu irratti waan beekuu fi faarfannaa calleen sun irra jiru ilaaluu jibbaa ture. Ciraa masaayyuu faarfattoonni keenya wayyaa qaalluu uffatu qaalluu ta'anii jechaa turan. Yoo kan eenyu uffanne jaallatu isa kan faranjii yoo uffanne jaallatu. Ilaalchi kun illee hamma jijjiiramaa dhufeera. Itoo haasofnu namni guddaan keenya tokko sagantaa warra ilaamee deemeetu afaan isaatiin natti hime. Faarfattootaa fi lallabdoota yeroo sana jiran wajjin suura isaan ka'an wayyaa aadaa Oromoo uffataniitu. Gaafa deebi'u waldaansa adabdeedde. Ilaalchi kun warroonni yakka ta'ani yakka innee itti wal amansiisnee nuyyuu beenna hin dhiisna. Dhiifameeras wantoonni baay'een hafaniiru amma aadaa Oromoo keessatti wanti yakka jedhamanii yaadaman baay'oonni isaanii hafaniiru hin jiran iyyuu akkuma aadaatti warrumti biyya lafaayyuu gaggeeffachaa hin jiran baay'eessa. Aadaa kana hojii wal qabsiisnee gaaffii dabalataa jechuudha. Inni kuni warra uffata kana uffatanii yookaan immoo uffata aadaa isaanii uffatanii gaafa aarsaa dhiyeessan yookaan immoo kennaa gaafa waaqeffannaa isaanii dhiyeessanii akka fidaniitti gaafa dhufan kana akkuma fidaniitti gaafa dhufanii aarsaa kana dhiyeessanii isaan sana hin fakkaatu isuma dur jiran isaan fakkaatu akkuma jalqaba jiraniitti hin fakkaatanii isaan maal jijjiiraman jechuudha. Deebiin koo wal fakkaataadha. Aadaa isaaniin wal qabatee yakka adeemsa macaafa qulqulluu keessatti dogoggora kan jedhamu achuma kaa'ama. Nuyi siyoon barsiisna ta'e yeroo barsiisnu yookiin yeroo dubbannu wantoonni cubbuu ta'aniif yakka ta'anii haafan. Wantoonni yakka hin taane wanti cubbuu hin taane akka aadaa isaaniitti aadaan uffachuu aadaan dubbachuu aadaan ragada isaanii yookaan shubbisanii faarfachuufaa yoo ta'e fudhatanii yoo dhufan akka kootti rakkoo hin qabu. Amantii keenya keessatti waa'ee aadaa kana baay'ee kaasnee immoo amantii fi aadaa keenya wal bukkee qabnee kaasna adeemsina gaafa jennu lammaffaa dhalachuu keenya wajjin walitti hin bu'u. Immoo lammaffaan dhalan jechuudha. Ani koo Oromoo ta'een afaan Oromoo dubbachaa lammaffaa dhaladha. Ani aadaa kan biraan mormaa hin jiru. Aadaa kan biraan faarfadhu jechaa hin jiru. Aadaa kan biraan maaliif akkas ta'a jechaa hin jiru. Kan keenya hin dhiisnu kan warra kan biraas hin dhiisnu jechuun qoqqoodiinsa lallabuu koo yookaan qoqqoodiinsa dubbachuu kootu hin taane ammayyuu onnadhee waan dubbadhu kan keenya bira gaafa ga'u akka aadaa keenyaatti faarfachuu bira gaafa ga'u maaf yakka ta'a. Warra hin amanne wajjin. Maaliif cubbuu ta'a? Warra hin amanne yookaan immoo gara amantii kanaatti warra hin dhufne wajjin garaagarummaa nuyi qabnu xiqqaa fakkaata. Kanaaf gaaffiin akkas jedhu hin ka'a jechuudha yeroo baay'ee. Garaagarummaan keenya maayini rees hin jiru. Garaagartummaan keenya akkoo lammaffaa dhalachuu dhiisuudha malee namummaan keenya akkoo akka jirutti jira. Afaan tokko dubbachuun keenya aadaa tokko qabaachuun keenya biyya lafaa tokko irra jiraachuun keenya akka jirutti jira. Garaagartummaan keenya karaa bakkee si wajjin warra waldaa kiristaanaa keessa ta'aniif si wajjin sirna waaqeffannaa warra hordofantu beeka. Keessaan immoo situ beeka. Namummaadhaan garuu tokkodha. Inni amanes inni namannes addunyaa tokko keessa jiraannaa gabaa tokko dhaabbannaa mana tokko keessa jiraannaa afaan wal fakkaataa dubbannaa mootummaa tokkoon bullaa garaagartummaan keenya karaa sanaa baay'ee iyyuu miti. Garaagartummaan keenya garuu lammaffaa dhalachuu dhiisuu keenyadha. Lammaffaa dhalachuun koo garuu wayyaa kan biraan hin uffachiisu. Lammaffaa dhalachuun koo afaan kan biraan hin dubbachiisu. Lammaffaa dhalachuun koo waan hin beekuuf waan hin baradhe hin gansiisu. Eenyummaa koo wajjin Kiristoositti amanee eenyummaa koo wajjin lammaffaa dhaladheen eenyummaa koon faarfannaa faarfadhe. Eenyummaa inni jettu kuni waa'ee eenyummaa siyaa irra deddeebistee kaaste waan ta'eef eenyummaa isaa Kiristoos irraa arganne immoo baay'inachara uumamumaan isaa foonummaa uffanne jiru kanadha. Isa kami waa'ee eenyummaa kana taasartu ifa godhisa kanarratti maaliif eenyummaa inni isin jettan isa kami nuun jedhu waan ta'eef gaaffis hin ka'a alarraan jechuudha. Kana ifa godhi. Nama foonii taane yeroo lafarra deddeebinu eenyummaa ofii keenyaas qabna. Karaa Kiristoosis kan arganne qabna. Inni kan karaa Kiristoosi isa hundumti keenya argannee fi hunduma keenyaaf tola isa kennameedha. Wal falmuu hin qabu. Kan kooti kan keetii sanaa kanaan qabu karaa Kiristoos isa arganne karaa Kiristoos arganne kun isa nuuf kenname kan nu itti walii galluu fi kan nu ittiin egerii keenya borii keenya dubbatannudha. Eenyummaa keenya borii isa nuyi abdannudha. Lafa kana irratti garuu eenyummaa qabna. Fakkeenyaaf nama gidduu deddeebita waan ta'eef ati lammii yooti yoo siin jedhan maal jetta? Qomoon kee maali yoo siin jedhan nama gidduu jiraatta waan ta'eef. Yoo siin jedhan maal jetta? Eessaa dhufte yoo siin jedhan maal jetta? Eessatti dhalatte jalqabaa haasaa turre miti seensa dubbii keenyaa irratti. Ati eenyu
jedhameen gaafatame ani eenyu siin jedhure eenyummaa isaa kan Kiristoos duwwaan himadha taana. Kanaafiyyuu lafarratti as ituun jiru fooniin gaaffiin gaafatame deebisuuf eenyummaa lafarraan himadha. Fooniin gaaffiin gaafatame fakkeenyaaf nagaa wal gaafachuu ati kan eenyuuti eessatti dhalattee eessatti guddattee ati mucaa eessaati akkuma maal nyaattaa maal uffattee maal baratte akkuma jedhamu lafa kanarratti gaaffii ittiin deebisuuf eenyummaa lafarraan fayyadama yakkamiti. Lafarrattis qoqqoodiinsa Waaqayyootu uume waan ta'eef. Saba kan biraas adiis gurraachas gurraachuma ta'eyyuu gurraacha gosa garaagaraa adii ta'eyyuu adii gosa garaagaraa Waaqayyootu uume. Bu'aa cubbuuyyuu haa ta'u malee Waaqayyoomatu uume lafa kanarratti garaagartummaan jira. Garaagartummaa jiru sana kan balleesse Yesuusi. Garaagartummaa jiru lafarratti Yesuusiyyuu argee balleesse mitiire. Innaa ani lafarratti waan hin dubbatadhu gaaffii gaafatameef kan ittiin deebisu fooniin. Kanaafuu eenyummaa lafarraan himadha akka fooniitti. Isa akka hafuuraatti immoo lammaffaa dhalachuun kan hunda keenyaati. Tun faarfannaa keessan beeyni qophii faarfannaa yeroo ammaa qophaa'ee saba bira gahaa jiru kanaaf komii garaagaraa ka'a. Akka faarfattootaatti bakka buutee deebiin kee maal laatta deemee maal laattati? Inni kufe faarfannaan akkas ta'e faarfannaan akkas ta'e jedhamuu fi komiin garaagaraa kaa'aa jira kana gurra keessaa qabdee yaada. Isa kanaaf deebiin kee maali? Faarfannaan kufeeraayii yoon jedhe gaariidha. Faarfannaan hin kufe yeroo jedhan bakkeetti nama wajjin wal falmaan oola. Faarfannaan hin kufne faarfannaan. Faarfannaa wanti kuffisus hin jiru. Hamma inni faarfatamu jirutti faarfannaan hin kufu. Garuu komiin tokko tokko dhuguma jiru nan dhagaa. Anis akkuma nama tokko miidiyaa hawaasaa kana nan fayyadama. Komii tokko tokko nan dhagaa. Akkuma amma waan as jettu nama dhiphisaa hin dhaga'amu. Akkuma namni jedhu karaa kan biraa immoo akkas ta'ee sana ta'ee sirba ta'ee wanti jedhamu tokko tokko jira. Gaaffii ati sila na gaafachaa turte hojii wal qabsiisee hin deebisa. Al tokko tokko dhuguma wanti mul'atu nuumti yoo qeeqne yoo wal gorfanne asirratu yoo waliin jennetu carraa arganneeti wantoonni sirrachuu danda'an baay'eedha. Tokko fooniin xiyyeeffannaa barbaaduun akkas godhe jedhamee yaadamuun waan jiru natti fakkaata yoo hunda keenya hin ibsu ta'eyyuu waan jiru fakkaata. Walumaa galatti dogoggorri jiru xiyyeeffannaa barbaadu sanadha. Lammaffaa waa'ee faarfannaa macaafni qulqulluun maal jedha? Fakkeenyaaf akkuma faarfannaa keessatti rukuttaan garaagaraa jiru ergaa wal qabatee akaakuun garaagaraa jira. Akaakuun faarfannaa jiran kun eessa lixanii akkam ta'anii? Fakkeenyaaf amma itu faarfannaan keenya baay'een jiru baay'een itu gabaarraa dhaga'amu iddoo wacaatti baay'eetu itti wacamu bakka qalbii jijjiirrannaatti faarfannaan keenya banamu. Ani baay'een of taajjaba karaa kana. Faarfattoota durii hangafoota keenya achi deebi'anii faarfannaa isaanii bananii ittiin qalbii jijjiirranna. Yeroo faarfannaan kadhataa barbaadametti faarfannaa kadhataa argachuudhaaf dudduubatti deebi'amee faarfannaan kadhataa faarfattoota durii hangafoota keenya faarfannaa isaanii deebi'anii barbaadanii dhaqanii banu faarfannaa isaanii kadhanna. Nu warra dhiyoo dhufne keessa dogoggoronni akkas akkasii mul'atu. Ishee kanaan na dabalatee yoo sirreeffanne gaariidha. Macaafni qulqulluun waa'ee faarfannaa maal jedhanii dudduubatti deebinee yaaduun gaariidha. Isa sadaffaa immoo itti yaaduu dhiisu. Faarfannaaf xiyyeeffannoo. Itti yaaduu dhiisu. Yoon kana godhe kana ta'aarraa dhugaan jirtu maaloodha. Yoon faarfannaa kana akkasitti gurra namaa biraan ga'ee maal jechisisuu danda'a nama dogoggora akkamii qaba. Sanamni ofumaatii kana ta'e jedhurraa maal jechuu qaba inni. Yeroo kana yaadnu wantoonni tokko tokko sammuutti na dhufu. Tokko faarfannaan ergaa gaggaarii qabanii faarfataan seeraan ibsuu dadhabuurraan yeroo isaanii kabadan jira. Fakkeenyaaf waan jedhamuu hin qabne jedhee abaluu yeroo itti namoonni jedhan jiru. Namtichi waan jedhee yaade qaba garuu waan jedhee yaade sana hin ibsine namni hin dhageenye. Iddoo mateetti jedhee dhaqee jecha sana dubbate malee toora faarfannaa isaa keessatti seeraan waan hin ibsinee fi namoonni hiika jalaa balleessu. Tokko itti yaaduun akka namoonni hiika nu jalaa hin balleessine godha. Lammaffaa immoo
Dogoggora amma faarfannaan hin kufe faarfannaan hin jiru jedhamu kanarraa bilisa nu godha. Jaarraa keenya keessa bara nuyi kaane keessa bara nuyi dhufne kana keessa faarfannaan hin bade akka hin jedhamne maqaa kana akka nurraa kaasuuf nu fayyada. Itti yaaduun gaariidha. Akkuma amma kaastee turteyyuu faarfannaa wajjin wal qabsiisnee faarfannaan qalbii jijjiirannaa akka hin jiretti dhuguma yaada garaagaraa kaa'aa jechuudha. Maal jennaan faarfattoonni ofima isaanii faarfattoonni yeroo ammaa jedhamee komii ka'u jira. Ofima isaanii qalbii jijjiirannaa hin qabani jireenya sirrii hin qaban jedhamee komiin garaagaraa ni ka'a jechuudha. Isa kana wal gorsuuf walitti dhufeenyi ijaaramee tokkummaan ijaaramee haalli itti wal sirreessan maaf itti yaadamu. Utuu akkam ta'e immoo ta'a wanti gaarii yookaan immoo inni amma kaafamaa jiru kun baduu danda'a dhabamsiifamuu danda'a. Wanti kun hir'achuu danda'a wanti jettu yoo akkam ta'edha. Faarfannaa qalbii jijjiirannaa baay'ee hin qopheessinu. Nus jireenya qalbii jijjiirannaa hin qabnu isheen jedhu xiqqoo ishee akkaataa lamaan inni ibsuu yaala. Tokko si'ana waldaamatti faarfannaa qalbii jijjiirannaa faarfachuun waan hafedha. Iddoo iddootti aannan mudannoon na mudateera. Dhiyooma kana waldaatti roonni faarfannaa qalbii jijjiirannaa faarsuti. Namoonni gaggeessitoota waldaa sanaa ta'anii xiqqoo ishee mufii wayii amantoota keenya gaddisiistee yeroon kun akkas miti naamni gaaffii jedhamu naa ka'ee deebi'een waltajjii irratti firii godhee dubbadde. Ani akaakuu faarfannaa jiran faarfachuun dirqama kooti. Ani jireenya qalbii jijjiirratuun qaba taanaan dhuguma qalbii jijjiirradha. Jireenya waaqayyoon jijjiirratuun qaba taanaan dhuguma faarfannaadhaan waaqayyoon jijjiirradha. Hin barbaachisaa duwwaa fituu hin taane iyyuu anumaan iyyuu na tajaajila faarfannaan koo. Yoon qalbii jijjiirrachuun qabate ittiin qalbii jijjiirradha. Mo'icha dubbachuun qaba yoo ta'e ittiin mo'icha dubbadha. Nama jajjabeessa yoo ta'e ittiin nama jajjabeessa. Waaqayyoon hin jaja yoo ta'e addummaa isaan guddummaa isaan dubbadha yoo ta'e ittiin dubbachuu waan hin qabuuf anumaan iyyuu na onnachiisa. Karaa tokko waldoonni kan dogoggora akkasii keessa nu galchee yookiin dogoggora akkasii akka babal'atu gochaa kan jiru dhageettii barbaaduu keessa xiyyeeffannoo barbaaduu keessa yoon faarfannaa kana faarfadhe xiyyeeffannoon dhabaa laata jechi jedhamtu jiraachuu dandeessi. Innaa an gara amantootatti achi deebisuuf yaaluu kootu hin taane sababa jalqabaan kaasu namoonnis dhaggeeffachuu irratti faarfannoonni yeroo gaafatan kun waqtii gaafatan kun dhaggeeffachuu irratti xiqqoo ishee namni dadhabina waan qabuuf dogoggora akkasii keessa nu seensiseela. Nuyi amma gurra duwwaa barbaaduudhaaf faarfachuu qabna utuu hin taane dogoggoruu keenya jajjabeessaan jira utuu hin taane baay'inaan dhaggeeffataa dhabuuf itti fayyadamaa dhabuunis kana nu taasiseela kan jedhamu shakka. Lammaffaa immoo dhuguma amma yoo ilaaltette ta'e akkuma ammati naaf kaaftee faffaca'aadha tokkummaan keenya. Maaliif waliin gorfattanii maaf waliin qajeelchitanii jechi jedhamu irratti nuyi akka dhuunfaatti walitti dhufne haasa'uudhaaf waan kana qaqqajeelchuudhaaf tokkummaa faffaca'aadha. Fakkeenyaaf an goda naannoo Wallagga Lixaan jiraadha. Inni tokko Wallagga Lixaa keessaa iddoo kan biraa jiraatan inni tokko akkasii naannoon tokko tiimiin tokko naannoo Finfinnee kana jiru. Naannoo Bishooftuu jiru, iddoo garaagaraa Amboo jiru, iddoo garaagaraa jira faarfataan faffaca'e. Haala teessumaan tokko kuni garaagartummaa keenya bal'isuu danda'eera laatee yaada. Garuu amma wantoonni jalqaban tokko jiru. Hin hirmaanne yoon ta'e miidiyaa irratti waan hin argu naannoo Finfinnee warri jiran tokkummaa akkasii waan jalqaban natti fakkaata. Jalqabameera yaadni jira. Waan jalqaban natti fakkaata. Inni waan gaariidha. Ituu namoonni naannoo Finfinnee jiran kun danda'u ta'e innaan itti hirmaatanii gidduutti argamanii waan kana waliin mari'atanii gaariidha jedhee yaada. Nuyi lafa jirrutti warrumti faffaca'anii jirra jennu kun akka walitti dhiyeenya qabnuun ituu goonees gaariidha. Lammaffaa immoo wantoota furamuu danda'an baay'ee ituutti yaadame gaariidha. Lammaffaa immoo waldaan kiristaanaa faarfataatu qabdee faarfataan waldaa qabaatee guyyaa baay'een dubbadhe miidiyaan itti nama wajjin waliin dubbii godhe irratti tun dubbatin dhiisee hin beeku. Waldaanis yeroo si waamtu waldaa kam keessaa akkas waamtee gaggeessitoota keetuu quunnamte waldaa kam keessa jirta utuu siin jettee amma kun boodattafummaa wayii waan fakkaate natti fakkaata bilbiluma sii bilbilu
Amma yeroo baay'ee gaggeessitoota keenya quunnamsiisa lafan fagoodha dhaquu hin danda'u yookiin immoo eenyudha jedhee gaaffii yeroon kaasu gaggeessitoota keenya quunnamaa yeroon jedhu jira. Fakkeenyaaf sagantaan waldaa keenya jira yoo ta'e sagantaan waldaa keenya qabas yoo ta'e gaggeessitoonni akkanaa eeyyamanii fi gaggeessitoota quunnamaa yeroon jedhu jira. Kuni qabaa faarfataafis faarfataan waldaan qabaa waldaan itti naa gaafatamtu ishee kanadha. Waldaan itti waamamu ishee kanadha. Kiristoos yeroo abbaasii ta'u waldaan kiristiyaanaa immoo haadha siitaati. Nama waldaan kiristiyaanaa haadha hin taaneef immoo Kiristoos akkamitti abbaa ta'aaf. Waldaa keessa utuu jiraannee waldaanis eenyuun eessaa akka waamaa jirtu utuu beettee ani immoo eessaa waamamaa jira eessan dhaqaa jira isa jedhu utuu hin beekees gaariidha. Amma qabaan akkasii kun utuu jiraate wantoonni amma kuni namoonni tokko mormu ani natsaa galgaa'idha. Maaliif inni amma kana tacanaan naqamaa fi naqamaa yeroo isaan jedhan jiru. Waldaa tajaajiltoonni waldaa hin qabaannes jiraachuu danda'u. Waldaa kam keessa yoo itti nama gaafatte nama ganaa waldaa isaatti yaadee sitti mufaa jira. Gaggeessaa waldaa keetii eenyudha yoo ittiin jette fakkeenyaaf amma deeggarsa wayii gaafatu yoo ta'e waldaa kam keessaa dhufte xalayaa waldaa keetii jira yoo ittiin jette namoota kutaa biyyaarra jirantu waa'ee kana haasa'a malee gara olii kana amma gara Finfinnee kana warri jiran faan dubbatan. Kana wajjin wal qabsiisnee yaada gaarii ka'eera amma utuu akkas ta'e fala argachuu danda'a. Waldaan kiristaanaatu qabaa gootee kana qofaa miti tokkummaan faarfattootaatu jiraatee namooti warra kana manhaj godhan yookaan warra bulchiinsi faarfattootaaf utuu dhaabbatee gaariidha waan ta'e dhukaastee tammati. Meeggaraa tajaajila kee wajjin wal qabsiisnee akka mudannoottis ta'u akka ta'ii ta'etti hidhamtee turtedha. Maaliif hidhamteeti? Egaa si'ana maaliif hidhamtedha nama gaafachuun warrooti hidhaman maaliif hidhaman yoo jennees gaariidha. Angoollee hidhaayyuun jedhamtu. Ani dhugaa dubbachuuf waan hidhameef hin beeku yoo jedhe sobaan gochuu danda'a. Jechuun hundumatti namaa jira waan ta'eef beeka. Namni kan biraan maaliif hidhame yoo jedhe immoo gaaffii kan biraa kaasuu danda'a. Maaliif kana kaasee tajaajila deemaatu jirtaatu galaatu jirtu wantichi kan kaafame jechuudha. Hin hidhame nu jalaa dhamee naasuun guddaan saba keenya bira gahee ture. Dhimma poolitikaa wajjin wal qabsiisteeti immoo dhimmuma tajaajila keetiiti immoo dhimma dhuunfaadha. Dhugaasaa dubbachuuf ani siyaasa keessa hin jiru. Eenyuun hin deeggaru eenyuun hin mormu. Kun isaa ofirra dabarsuu dubbatan hin taane dhugaadha. An siyaasa keessa hin jiru. Mudannoon na mudate tajaajilan gara Finfinnee kana dhufe. Tajaajila torbee 2-3 asumaa qaba. Walitti fufaadha. Innaa asumaa hojii tokko hojjechaa hojii faarfannaa wajjin wal qabatu hojjechaa tajaajila kootti deddeebi'uu barbaadeen dhufe. Torbee tokko as ture. Torbee lammaffaatti gaaffiimti na gaafatame. Wanti na ibsu hundumtuun harkaa fuudhamee waraqaan eenyummeessaan wantoonni na ibsan wanti xalayaa waldaan kan qabatu waraqaa eenyummeessaan kan qabatu eeyyama konkolaachisummaan kan qabatu tiraagibirii isa jedhamu maal jedhamti kaardiin ta'e tokko jirti isheen kan wal qabatu waan si ibsu nuu kennan hin kenneefi nan hidhamee dogoggora hidhamte waa'ee kee infoormeeshinii nu qaqqabee ture dogoggora hidhamtee bahee naan hin bahee hidhamuu kanuma hin beeka. Malee dhimma tajaajila kee wajjin wal qabatu. Takkaayyuu maal guyyaa tajaajilaas miti dirree tajaajilaa irraas miti boorsaa baadhadheen iddoo tajaajila kan biraatti darbuudhaaf jedha boorsaa koo fudhadhee tun deemaa jirudha waamamee kanan gaafatame hidhamee man ba'ee kanuman beeka sababa hidhamuu kooti yoon waan hin dhaga'e immoo kana jedhanii yoon dhaga'e immoo dhugaa ta'uu dhiisuu waan danda'uuf. Laga rabbisi baasne guddaan buukeeti. Gara dhumaatti deemaa jiran ergaa faarfattootaafis akka biyyaattis yoo qabaatte dhaamsa si keessa jiru dabarfadhuuti gara dhumaatti deebinaan. Dhaamsa baay'ee hin qabu. Dhimma faarfannaa irratti baay'ee waan haasaa oollee fi yeroon kun yeroo itti namni mudaa faarfannaaf jecha maqaa faarfattootaa wal qabatee walitti qabaatti maqaa dha'aa jirudha. Mudaa faarfannaa yeroo jedhu akkaataa dhiyeessii faarfannaa keenyaa jireenya faarfataa hin qabu. Akkaataa jireenya ofii eenyummaa Kiristoositti argate qabatee adeemu faarfataa wajjin kan wal qabatu waan baay'ee waan jiruuf tokko macaafni qulqulluun waa'ee jireenya faarfataa maal jedha? Macaafni qulqulluun waa'ee faarfannaa maal jedha jennee jireenya macaafni qulqulluun nurraa barbaadu jiraannee faarfannaa macaafni qulqulluun akka nuyi faarfannu nu qajeelchu faarfachaa yoo jiraanne gaariidhaan jedha galatooma.
Daawwattootaaf hordoftoota sagantaa Galoo Show faarfataa Damee Fiqaaduu albiima tokko hojjechuutiin saba keenya biraan akka jiru quba qabdu. Kana qofaa miti faarfannoota qeenxee sadii hojjechuutiin faarfannoota baay'ee babbareedan hojjechuutiin gurra uummataa keessa jiru. Keessumaa tokko immoo daawwattoota gara miiliyonaatti kan ofii koo kan arginu jira. Ammas faarfannaa qeenxee tokkootiin dhufaa jira gara fuulduraatti kanaan isa eegaa jira. Torban keessummaa biraa qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Torban kun torbee nagaa isiniif haa ta'u. Sagantaan Galoo Show akkuma itti fufeetti jira. Daawwadhaa irraatii waa baradhaa nagaatti.